Magarsaa yookaan Abiyyi Ahmad mootummaa biyya deeggartaatiin ajjeesaa yookaan waraanni marroo jechuudha. Yookaan waraana Sudaan miti Wallagga keessatti dhaqee kan uummata Oromoo keenya nurkatti fixaa jiru. Beektaa yeroo baay'ee kan nagu akkatti isaan dhaabbileen Oromoo kun uummata Oromoo kana tuffatan kanatu naguba beektaa. Inuma naguban keessa kee. Artiist Umar Suleemaan baay'een jaaladha. Waggaa 15 har'a fayyaalessa namaati beektaa. Waan ittiin fakkaanne fuulduratti bahee kan aartiidhaan qeequ jechuudha. Yeroo sanatti kunoo taateen miidhee sirbaa ture sun sirbisaa sun maalirratti akka inni sirbe eenyu akka inni qeeqe walleessaa sanarraa nu hubanna beektaa. Dhaabbachuu qaba uummata keenyarraa. Uummata keenya nu harkatti hin fixinaa. Sodaanni miti kan manatti ta'e. Daninnatiin wayyaanee otoo faana nu dhooftee nu faana deemtu biyya 21 irra naanna'ee tan biyya tokkitti itti kooluu galtummaa otoo hin gaafatiinan biyyatti deebi'e. Gantummaa miti kun. Silaa ormarraa otoo dhalanne nu faarsanii hin fixanne beektaa. Kasayyoon jedhee of faarsuuf. Sababuma maaliitiin Oromoon duuti har'a? Abiyyi Ahmad Oromoodha. Qulqulluu Oromoo. Abbaan feete waan feete jechuu ni dandeessa. Maalis amma Amaarri ol kaatee Jawaar Mohammad kana isa koompitara wayyaanee raasaa bahe kana iyyuu Yamaniidha jettee miti inni rakkoon qabu. Abiyyi Ahmad Dr. Abiyyi Ahmad silaa imaanaa uummata Oromootti kenname 4 kiiloo fudhatee seene. Dhaabbilee Oromoollee kadhatee kan galche isa. Nama maqaa qabsoo Oromootiin qabsaa'u xinnaa guddaa hunda kadhatanii kan galchan lammaafaan isaani. Waan saayikooloojii Oromoo kanatti bu'u, waan beeta mangistii kana keessatti hojjetamu hunda walitti bu'iinsa dhaabbilee Oromoo dabalatee walitti bu'iinsa Oromoo walitti fiduu kan hojjechuudhaaf maa Daawud Ibsaa faana hin mari'atin, maa Jawaar faana hin mari'atin, maa Mararaa faana hin mari'atin. Namoota isaan kadhatee galche kana hunda maan mari'atin. Hawultii Haayila Sillaasee Minilik miti kan seexanaallee achi keessatti dhaabuudhaaf maa isaaniin hin mari'atin. Waan inni godheef isatu beeka. Garuu Oromoo walitti buusa taanaan dhaabaa miti barkan uummata Oromoo asiin jijjiirama kana kan fide OPDOs miti, ABOs miti, OFCOs miti, OFDOs miti. Garuu qabsaaniiru karaa itti amananiin isaan hundi isaanii. ABO'n umurii isaatti fixeera. Hayyoota Oromoo gameessa meeqatti dhabneera. Goota Oromoo bakka bu'aan qabni hundatti dhabneera maqaa ABO'tiin. Amma kunoo dheengaddaatti dhabaa jira. Har'allee kichuun Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhumaa jirti. Laga keessatti Oromoon dhumaa jira. Isaa miti. Jijjiirama kana akka Abashaan mangaanuun jette kanatti manguma kanatu yaa'ee wayyaanee dhukkeerraa kaasee qeetti galche. OPDO keessaa immoo adda durummaadhaan yeroo Lammaa Magarsaan fuuldura bahee falmu sana bar OPDO keessaa Lammaa Magarsaa qalchiisuudhaaf kan ishiin olii gadi shirrisaa turte hedduudha bar sajjeesisuudhaaf hin dadhabde malee lakkoofsaan jiru achi keessa har'allee harka lafa jalaatiin TPLF faana warri hojjetan miseensi isaanii jiru bar dhaabaa miti jara isaan kanadha kan uummanni Oromoo hordofee achi gala. Erga galaniin booda isaanuu garaa bal'atanii itti amananii Jaal Daawud Ibsaan umurii isaa qabsoo Oromoodhaaf fixe bar jedhanii dhaqanii ittiraadhaaf kadhatanii galiitti qabsaan karaa nagaati. Wajjin qabsoof dantaa uummata keenya wajjin eegsis waliin jedhanii walii galanii dhufan. Ergas gaaniin booda isa gaallakatti sanii ittiin doorsisu isa galchan immoo karaa bahuu dhorkanii maaloo godhuun sharrii walirratti hojjechuun tuffii uummata Oromoo irraan kan ka'e malee. Yeroo kanatti sirriitti immoo anumti shiyyartuun kun ijaarrachuu nan danda'a gaangistar. Anumti shiyyartuun gabaabduun kun jaambuunis akka barbaade mandara keessatti. Carraa uummanni Oromoo magaala keessatti walii ijaaru kanaan nafxanyaan har'a meeshaa bitattee magaalatti walii ijaarte Oromoo qalaa jirti. Ijoollee keenya lagatti ittisanii waraana ficcisiisu jidduutti uummata Oromoo fixu kana dhaabsisuu dadhabani miti.
dantaa sabaa wanti jedhamu soba. Kasayyoon jedhe hin sobdi. Dantaa saba ofii dursuu yoo barbaadame kan garaa kee garaatti qabatte sababa kiyyaan uummanni Oromoon gaaga'amin hin beelayin hin du'in qeerraan godaanin jetteetu gad of cabsite dhugaa kee qabatte walii abboomamta. Kan isaan wal tuffataniin uummanni keenya dhumaa jira. By the way, ji'a jaan booda waa lamatu jira. Dhugumatti personaali ani naman filannoon haqaa hin jiru sin jedhu jejjannoo sanarra hin jiru nama keessa kiyyatti. Korojoon hinatamu I am not sure. Shurii miti. Kan qalbiin kiyya sodaattu qawweedhaan walitti yaa'uun isaan uummanni kun. Yoo dhugumatti biyyattii kana keessatti Oromoon firan qabu jedheera yeroo baay'ee. Akka arjummaa isaatti akka garaa laafummaa isaatti firan qabu. Hunduu kan isa nyaachuuf hamuummatudha. Yoo karaa nagaa milkaa'uu baate warri kanaan dura nu nyaachuu mi'eeffatan kun warri kanaan dura nu qoqqoodanii nu bubbuluu baran kun ammallee maanguddoonni aangoo gadhiisanii Maqaleetti galanii achi taa'anii waanuma wuskii dhugaa oolan qofa namatti fakkaataa. Warra waggaa 17 bara dargii mormina jedhanii daggala ba'anii dhaaba meeqa gowwoomsanii dhufanii waggaa 27 aangoorra turan. Aangoorra gaafa turan waan saammatan sanaan hin ijaarratu bar waraana. Dhugumatti amma Oromoo waraana ijaarrateera. Ijoolleen keenya daggala jirtu amma. Dhugumatti humna Oromoo difendi godhu qabu. Oromoon har'as ripheetuma lola. Sababa eenyuti kun? Sababuma tuffii uummata Oromoo irraa qabdu dhaabbilee Oromoo irraan kan ka'edha. Silaa Oromootu qawwee walii bitee magaalaa keessatti walii ijaaree ulaa ishii keessannaa ishiin baatu gaaddidduu ishii irra dhaabbachuu qaba ture. Maal godhanga? Daggalatti ittisanii ittiin doorsisuufi ittiin loluun gargarii bara. Kan keessa kiyya na gubuu kan ittiin doorsisuufi ittiin loluun gargar. Adaamaa keessatti waan ta'e argiteettati. Okay? Kanaaf akkuma sayyoon jedhe gadi baanee profeshinii keenya waa jechuun egaa yoo namni nuu himuu baatee waan callisnee fi ka sodaatti lakkaa'ee nu qeeqa ta'e inumaayyuu warra kaleessa hidhaa turree hidhaatti dhufee nu gaafachuu sodaatutu warra bargoota. Warra harka nu qabachuu sodaatutu har'a abbaa mirgaatii bare. Innuu onnee horateeraa bare. Akkamitti onnee sana dhabna? Na amani marga. Na amani. Oromoon yoo nyaatame dhaabbilee Oromoon nyaachisa. Gaafan qalbii kiyyattim Lammaa fi Abiyyi wal dhaban gaafa jedhan lakki istirateejii fi Hacaaluu malee kun dhugaa mitee dheetan ofitti hima. Ofitti muufani. Maaliif jennaan waa'ee dhimma Oromoo irratti isaan wal mu'anii Abiyyi yoo Lammaadhaaf hin mu'amin Lammaan Abiyyiif yoo hin mu'amin namni ganda malee dhalate hin jiru. Namni naannoo malee dhalate hin jiru. Namni balbala malee dhalate hin jiru. Namni gosa malee dhalate hin jiru. Oromoon gosatti galti. Oromoon gandatti galti. Oromoon naannootti galti. Gaarsana gabaabaa wal dhoowwita gaamu. Calqaba Wallagga keessatti kan Oromoon du'e Oromoo harkatti.
amma jalduuf meettaa qaqqabeera. Trust me. Gaaf sana roorroo walirraa dhoowwuudhaaf hundushii gaangistara ijaarratti walitti namni ta'a jechuudha. Dantaa Oromoodhaaf yaaduun kana nan dhabe. Interviidhuma amma nu gootirraa ka'anii sayyoorraa ka'e aboo namni Zarihuun Wadaajotti dubbatu hamilee qabuyyuu yeroo kanatti barna dinqaa bara. Maaltu ta'e beektaa Ambootti? Warra dabballee wayyaanee taate oppiidiyoon ergattu Amboo keessatti yoo ilmaan baqattee waddeessatti yookaan ilfatatti galte abbaa fi haadha reebsisaa bayetu har'a na baa'oo shaniiti jedhetu daba baasaan ta'e. Gantuu siin jedhaa bara. Ijoollee waggaa 8 fi waggaa 10 qaallittii keessatti gubachaa baatetu har'a diina inni goota. Waan akkasii faasii qunnama. Sookee rakkoon qabuun inni rakkoon fidu. Daandii wal dhoowwuun kun bar salphaadha. Namni dantaa saba Oromoof yaadu garuu waan na ulfaatu tokko hojjeta. Wanti ulfaatu maali? Mu'amu. Walii mu'amu. Walii mu'amu. Silaa uummata Oromoo kanatu sakaanis dhiibee 4 kiiloo galche sakaanis alaa galche. Fedhii uummata isaan 4 kiilootti galcheef isaan biyyatti deebise kana kuni jechuun maal seete beekta? Warri 4 kiiloo galan kun yookaan warra jijjiirama kana keessatti viidiyoo keessaa baanee adda durummaadhaan qabsaan kun anaaf warra Taaddasaa Birruuti. Dirqama du'uun qaban isaan faarsuudhaaf. Lammaa Magarsaan ajjeefamuu qaba. TPLF ajjeesuu ni qabdi. Abiyyi Shimallis Taakkala Uumaa kan ajjeesuu ni qabdi. Nuti isaanis isaan faarsuudhaaf. By the way ani yeroo artistoota Oromoo walitti qaban sana Lammaaf Abiyyi yaadattu taanaan kun ejjannoo goote. Silaa jechuun qabsoo isaan gaggeessan sanatti sarpiraayiziin ta'e maaliif viidiyoo keessaa namni bayeetuma Digiree fuuldura TPLF fuuldura dhaabbatee sabbaa keetii jedha kan jedhu yaadeeyyuun beeku beektaa. Ayyeenani bakka andineechaa ture. Gadi bayee noo jedhe Lamma. Har'uma gadi bayee Lammaan otoo Oromoo gane yookaan gandatti galee namni kireediitii isaa dhoowwu hin jiru. Omaa fiduu hin dandeessu. Gootummaan innaa sana raawwate dhaloota 2 3 4tti ka'a. Jaalleewwan isaa dabalatee jechuudha. Siigale silaa nama lubbuudhaan jiru faarsuun sodaadha malee jedheen. Silaa sinan faarsan jedhe. Nuti Waaqoo guutuu faa Taaddasaa Birruu faa kan jennu. Waan gaarii yeroo lubbuudhaan jiran raawwatan sana hojjetan sana deebisanii hin balleessan waan ta'eef isaan faarsinaa. Lubbuudhaan jirtu taana nama lubbuudhaan jiru nan shakkan jedhe. Maaliif jennaan waan boru ta'uun beekamu. Argiteettaa mitiiree Bahar Daaritti Dr. Abiyyi kan akka taabotaatti ba'anii warra deemaa turan kanatu Dr. Abiyyi akkas gochaa jira. Oromoo dabalatee jechuudha. Ammas dabalee naasa. Ani bargaafan qubatti qabe Lammaa fi Abiyyi nurraa dhoowwaa yookaan qeerrottan iyya gaafan jedhe bar saree gurraacha natti qalanin. Warra saree gurraacha natti qalaa bayeetu sanatu amma jarakkaan taane gochaa jira. Walumaa galatti wanti ulfaatu ebelu kana ebelu sana ebelu gantuudha ebelu hattuudha ebelu maaloodha ebelu bitamtuudha waliin jechuu kana waggaa 50 hin baaf in danda'amu malee isaanu akkuma baay'ina keenyaatti yookaan akka jirru kanatti nu sodaatuuf malee silaa warra nu harkaa nyaatee dhuge kana ijaarre of jalatti akka ishiin dantaa Oromoodhaaf qabsooftu gochu ilmaayyuu bar Oromoon du'uun qabu ture bar Guraageedhum kana Amaaruma Oromoo keessatti guddatte kana Tigireedhuma Oromoo keessatti guddatte kana waa'ee dhugaa Oromoo ittimtee amansiiste ati mana teessee bilbilaan akka ishiin daggalaa loltu Oromoodhaaf gochuu qabda malee margaan kun har'a warri siyaasa ooftu kuni ispeeshaalii sirbituu kana ergachuu barbaadde beektaa. Ergachuu barbaade yoo ati didde gantuudha barbaachisaa taanaan akkuma kunoo
kaardii moobaayilii suuqiidha sitti gurguranii oromummaa kan faaqanii sirraa gatu beekta. Gurguratanii. Artistiin tokko irratti olola oofama taanaan didaadha jechuudhaan. Dhaabni kamiyyuu inni biyya bulchus mee gaaf tokko yookaan si faana antineedheetti nu faana jira bareedheet odeessa harka lafa jalaan biyya bulchu. Baala akka ishiin hin dubbanne hundumaa gooneerraa fi ishiin kana booda hin dubbattu jedhee taasaa harka lafa jalaan. Inni mormummoo moo ajaaluun sun abbee mana sitti kennanii konkolaataa sitti kennanii kana booda ishiin sirba dhaabdeetteera. Inni moo qabsaadha iddoo kanatti bakkaanne tini godhate ni dheeratuuf dhedheeressa betta. Inni biyya bulchus immoo kan olola kan underground oofu Oromoo bakka of buusee tof laalalaa. Inni mormus immoo Oromoodhaaf qabsaa dhugaa Oromoodhaaf qabsaa jidduutti immoo caaluun barbaadu kan margaan barbaadu. Ammuma kana margaan gaazuudhaan inni maqaa ishii Oromoodha malee miti ni dabar Oromoo miti siin jedhu. Akka waan Oromoodhaaf yaade warra ajjeesee Oromoo keessa nama hir'ise wayyaa bar nama dhaabbiidhaan Dr. Abiyyi kana waan inni godhu jaalachuu dhiisuu dandeessa. Deeggaruu dhiisuu dandeessa mirga keeti. Suuraa Haayila Sillaaseef Minilik maa beeta mangistii keessa kaa'e na dabbaruu danda'a mirga kooti moo itti namanne. Abiyyi Oromoo miti jechuun garuu inni an Oromoodha utuma jedhuu bara. An Oromoodha jedhee otoo himatu inni Oromoo miti yoo jetteeni. Lakkoofsa Oromoo miiliyoona 50 keessa nama tokko hir'iste jechuudha. Akkamitti Oromoof qabsaa'aa taatari? Nama kana lakkate Oromoo taate sirraan eegamu. Wanti kun bar nama dallansiisa. Maalirraa kaatee kana gooteettaan? Wanti sarraa eegamus ani bar jara kana nas kaa'e. Istiraateejiidhaaf ta'uu danda'a. Waan innis otoo sitti himin kana gochuun qabu. Ana otoo natti himin kana gochuun qabdu na dabbareera. Silaawwan sin abdadha. Maa kana goote mee natti himi. Waanuma na fayyadu natti himi. Jettee isa gaafattee yoo inni ignoorsi godhellee dhimmati Oromummaa irraa fudhattuuf maali? Kanaaf keessattuu dhaabbileen Oromoo itti gaafatamummaa qabu. Oromoo qoqqooduu keessatti qooda olaanaa warra qabdu dhaaba Oromoo keessa warra hooggantoota. Ela abaa'oome dabballeen tokko too dhufee waa'ee akeekaaf kaayyoo adda bilisummaa Oromoo natti himeen Amboo Jibaatiin na meeccaa fuulduratti sa'aatii 2 waraabame televizyiiniin Itoophiyaa poolisiin pirogiraamii keessatti waraanni maaloo ta'ee leenjisanii ba'anii ijoollee bar amma geggeenya. Abaa'oon utoo nu leenjisaa inni leenjiidhaaf nu fudhatu bar. Waggaa 16 waggaa 17 minaamin nurra hin jiru qaamni nafti. Achumatti nu guddifata malee qeetti. Televizyiinii Itoophiyaatiin olola ooftee karjallee Amboo seenni gaajaa dhugnee baan. Okay? Eenyutu innaa sana nurratti qaxaqqataa ture karjallee keessatti Tigiree faana nu tumsiisee nu galchaa ture. Hin beekamu. Har'allee sanuma. Kanaaf abaa'oo kana beektaa maqaa abaa'ootiin nagaduufi maqaa abaa'ootiin hojii kashan abaa'oo kana mee nadhii gammadaatitti dhabamee bar Laggasaa Wagiititti du'ee bar Laggasaa Wagiin ajjeefamee otoo waggaan guutii moo ji'a jaame meeqa galaan bara maqaa Laggasaa Wagii kaasuun nama ajjeesisu sanatti kaasne irra bar itti amanneeti goota Oromoo ta'uu isaatti amanneeti. Erganoo deengadda nu reebsisaa baateetu warra maqaa abaa'ootiin itti keessa seenteetu Oromoo kana qoqqoodde beektaa. Kanaaf maqaa Oppiidiyoo kanaanis Oppiidiyoo ODP something kanaanis warra ummata kana qoqqooddee qircaa godhachuu barbaaddu kun ummata kanarraa dhaabbachuu qabdi tuffiirraa ka'a kun. Kanaaf dhibee guddaan kan jiru ormatti dabarsanii ammas carraa Oromoo kana kennan kun warra biyya bulchan warra dhaaba mormituu hoogganan hundi isaanii
waliin waamanii ummata kana luucceessuu qabu taanaan hin qabu malee by the way akkuma isaanuu jedhan luucceessanis luucceessuu baatanis qoqqoodanis qoqqooduu baatanis hundumtuu gaangistara mataa ijaarrate